TV'n jireenyaa Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afriikaaf giddugaleessa ba'aatti yookaan Middle East karaa daandii tamsaasa wangeelaa televizyina El Shaddai torbanitti guyyaa tokko wiixata yookiin dafnoo galgala keessaa sa'aa 12:00 irraa hanga sa'aa 1tti kan isiniif darbu amma jalqaba. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u dhaggeeffattoota TV jireenyaa har'a gammachuu guddaa isaatu natti dhaga'ama. Sababiin isaa isa yeroo dheeraadhaaf eegaa turre irratti kadhachaa irratti qophaa'aa turre guyyaa nuyi itti jalqabnu guyyaa har'aa waan ta'eef Waaqayyo nagaatti hunduma keenya eegee guyyaa har'aatiin waan nu geef maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u isinis erga gaafa kana dhageessanii akkasin eegaa irratti kadhachaa jirtanii abdiin godha Waaqayyo hunduma keessan eebbisu. Egaa TV jireenyaatiin akkuma isin beeksisaa turre TV'n jireenyaa kaayyoo gurguddaa sadii isinii qabateetu dhiyaata. Innis immoo akka sagaleen Waaqayyoodhaa Efesoon boqonnaa 4:12 kaasee dubbatutti sababiin kennaan waldaa kiristiyaanaatiif kennameef inni tokkoffaan qulqulloota yookaan kiristiyaanota hojii Waaqayyootti isaan barbaaduudhaaf qopheessuudha. Inni lammaffaan immoo dhandha Kiristoosiin ijaaruudhaaf jechuudha waldaa kiristiyaanaa ijaaruudhaaf. Inni sadaffaaniif inni dhumaa immoo hamma qixxee Kiristoositti akka nuyi guddannuuf. Egaan TV'n jireenyaa isa kana hojjechuudhaafitu gara keessan dhufe isinis kadhata keessaniin akka nu wajjin dhaabattan jaalala gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin gaafanna. Waaqayyo hunduma keessan eebbisu. Har'a dubbii Waaqayyoodhaa walii wajjiniin dhageenya. Mata duree gara fuulduraatti hiixachuu jedhu irratti walii wajjin dhageenya. Hundumti keessan mi'a afaan keessan keessaa baasaatii gara fuulduraatti hiixachuu jedha. Gara fuulduraatti hiixachuu. Akka nuyi hiixannu barbaada Waaqayyo jireenya amma irra jirrurraa gara jireenya isaatti aanutti yookaan immoo gara sadarkaa itti aanutti akka nuyi hiixannu barbaada. Jireenyi kiristinnaa jireenya guddina qabuudha. Waaqayyoon beekuuttis guddachaa sagaleen Waaqayyoodhaa guddadhaa akkuma jedhu nuyis iddoo amma irra jirrurraa gara sadarkaatti aanutti akka nuyi darbinutu barbaada Waaqayyo. Kanaaf kutaa dubbii Waaqayyoo keessaa ergan dubbisee booddee kadhata gabaabaa isaa goonee gara dubbii har'aa wajjin hin nanna. Ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Filiphisiiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 12-14 jiru maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa akkas jedha. Kanas argadhee waanan guuttadheef miti garuu Kiristoos kan isaa waan na godhateef anis isa kana bira ga'ee harka koo keessa galfachuudhaaf duukaa kaachuutan jira. Obboloota koo ani akka nama harka isaa keessa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'uyyuu malee waan tokko nan godha wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'aniis argachuudhaaf nan kaadha. Gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos itti ol nu waameedha jedheetu dubbata. Galanni isaa kan Waaqayyoo haa ta'u kadhata gabaabaa isaa goona. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu waa'ee galgala kanaatiif maqaa gooftaa Yesuusiin galanniif ulfinni teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Ijoolleen kee Waaqayyo irraa kan baratanuun ta'u nagaan ijoollee keetti isin baay'ata jedhamee caafamee akkuma jiru maqaa gooftaa Yesuusiin galgala kana nu barsiisuudhaan nagaa keenya waan baay'iftuuf galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo qajeelchee dubbii kee dubbachuudhaaf maqaa gooftaa Yesuusiin barsiisuudhaaf kan ergame Hafuurri Qulqulluun yeroo kana guutummaa jireenya koo hadhuunfatu. Dhowwaa tokko malee saba kee barsiisi. Sabi kees iddoo jirutti dubbii kee dhageettiin jiraachuudhaaf qalbii saba kee banii maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuusiin ameen. Phaawulos ergaa isaa yeroo barreessu warra Filiphisiiyuusiif gooftaadhaaf jedhee gooftaa buufachuudhaaf jedhee wanta biyyi lafaa bu'aatti lakkaa'u baay'ee isaa akka dhiise yookaan immoo akka waan bu'aan qabneetti akka lakkaa'etu boqonnaa 3 irratti dubbata gara gararraa isaatiitti. Wangeelaaf jedhee waan dhiise namoonni kun bu'aa nuu qaba jedhanii waan isaan mararsiifatan waan namoonni ittiin of jajan waan namoonni lakkaawwatan inni garuu hin lakkaawwadhu bu'aa naan qabani gatii naan qabani jedhee akka inni dhiise Kiristoosiin immoo isa bu'aa isa godhate inni immoo bu'aa godhachuudhaaf akka duukaa bu'eetu dubbata. Kiristoos kanaaf jedhee gatii gurguddaa baase erga dubbatee booddeetu kan immoo akka nama harka isaa keessa galfateetti of hin lakkaawwaniidha. Namni waan harka isaa keessa namni waan tokko waan barbaadu tokko waan fiiguuf tokko waan eegaa ture tokko harka isaa keessa yeroo galfatu
fiigicha miti kan itti dhaga'amu gammachuu yookaan boqonnaatu itti dhaga'ama. Aara galfannaatu itti dhaga'ama. Waan harka keessa galfateefitu gammadu waan harka keessa galfate sanatti bashannanuutu itti dhaga'ama. Waan harka keessa galfate sanaan boonuutu itti dhaga'ama. Ammoo harka keessa galfadheeraa jedhu. Ammoo harka keessa galfadheeraa. Phaawulos garuu akka nama harka isaa keessa galfateetti of hin lakkaawwanidha. Akka nama harka isaa keessa galfateetti of hin lakkaa'u. Yoo dhumanii waan bu'aanaa qabu Kiristoos kanaaf jedhee akka waan bu'aanaa qabneetti yoo dhiisellee wangeela kanaaf jedhee gatii gurguddaa baay'ee yoo baasellee akka nama harka keessa galfateetti of hin lakkaawwanii. Harka keessa galfachuudhaaf duukaa fiiguutan jira. Fiigicha keessan jiraan jedheetu dubbata. Fiigicha keessan jiraan. Kanaaf saba Waaqayyoodha. Nuyis akka nuyi duukaa fi nu barbaada har'a Waaqayyo waan itti nu waame sana. Waamicha guddaatti waamamnee jirra. Waamicha keessa gallee jirra. Dorgommee nu itti waamne dorgommee guddaadhaaf. Isa bira ga'uudhaaf harka keenya keessa galfachuudhaaf akka nuyi duukaa fi nutu sagaleen Waaqayyo kutaa kanatti nu barsiisa. Phaawulos waa'ee dorgommee fiigichaa kana cimseetu barsiisa warra Qorontositti sinima. Boqonnaa 9 lakkoofsa 24 kaaftanii yoo laaltanii isa jalqabaa Qorontos isa jalqabaa 9 24 kaaftanii yoo laaltanii waa'ee dorgommee fiigichaatiin qabeetu warra Qorontosiin barsiisa. Iddoo kanattis ofii isaatii fiigicha keessa akka jirutu dubbata. Waa qabuudhaaf fiigaa akka jirutu dubbata. Nuyi hundumti keenya waa'ee dorgommee fiigichaa akka ta'utti beenna. Sababiinsa biyya lafaarraa kan nuyi ittiin beekamnu waan gaarii keessaa inni tokkoffaaf inni jalqabaa waa'ee fiigichaatiin beekamna nuyi. Namoota fiiganii baay'ee qabna. Rikoordii biyya lafaa fiigichaan qabanii kan jiran waan qabnuuf warra fiigan baay'ee waan qabnuuf waa'een fiigichaa akka ta'utti nu gala. Phaawulos gaanii duukaa fiiguutan jira jedheetu dubbata. Duukaa fiiguutan jira malee harka keessan galfanneeni. Kanaafi wantan godhe inni tokkoffaan isa na dudduubatti hafee maalan godhadhe nan dhiisa waan dudduubaa dhiisu. Waan dudduubaa dhiisu qabxiin keenya inni guddaan isa fuula keenya dura jiru harka keessa galfachuudhaaf isa dudduuba keenyatti hafe dhiisu. Dudduuba keenyatti maaltu hafe yoo jenne dudduuba keenyatti kan hafe dogoggorri keenya baay'een jira. Dudduuba keenyatti kan hafe immoo wanti nu hojjenne wanti gaariin baay'een jira. Wanti nuyi dubbannee ittiin Waaqayyoon galateeffannu, wanti nuyi dubbannee ittiin jajjabaannu, wanti nuyi dubbannee ittiin namoota jajjabeessinu, wanti nuyi akkana hojjedheera jennee ittiin dhaadannu wanti baay'een jiraachuu danda'a. Fiixaan ba'umsi baay'een dudduuba keenya jiraachuu danda'a. Dogoggorri baay'eenis immoo dudduuba keenya jiraachuu danda'a. Phaawulos ergamaanii dogoggora koo kaleessaas hin laalu isa dudduuba kooti nan dhiisa. Fiixaan ba'umsa koo kaleessaa hin laalu fiixaan ba'umsa koo kaleessaas nan dhiisa. Amma fiixaan ba'umsa kaleessaa inni caalu waan guddaatu fuula koo dura jira jedheetu dubbata Phaawulos. Yeroo kana dubbatu wangeela lallabee waldoota baay'ee dhaabeera Phaawulos. Ergaa baay'ee barreesseera kakuu haaraadhaaf macaafa ta'uudhaaf isa jirani xalayoota baay'ee barreesseera Phaawulos. Isa kana hundumaayyuu wangeelaaf jedhee gatiin baase hundumaayyuu nan dhiisa dudduuba kootti hafaniiru inni kaleessa keessatti san hojjedheedha inni dheengadda keessatti san hojjedheedha inni qabee akkana nan bifnetti fiixaan ba'umsa koos nan dhiisa. Akkasumas immoo dogoggora koos nan dhiisa. Har'a dudduuba keenyatti maal dhiifna laata nuyi? Maal dhiifnee deemuu dadhabne warri kaan immoo qanansiisaan yeroo fiigicha fiigu isa kaleessa dheengaddaa mo'e yaadataa yoo fiige har'a mo'uu hin danda'u ta'a. Mo'a Muusaa kaleessaas yaadaa fiiga yoo ta'e har'a hin mo'u ta'a. Har'a mo'icha argachuudhaaf isa kaleessa mo'ee sin irraanfata. Isa mo'ame sin irraanfata. Akka nama takkaan fiigee hin beekneetti har'a fiigee mo'uu duwwaa kaayeffateetu fiiga. Yoo akkas ta'e mo'icha guddaa argatadheen yaada. Isa isaa wajjiniin fiigu inni kun kaleessa na mo'eera jedheetu yaadaa fiiga yoo ta'e isa har'aa irratti rakkinatti fida. Inni kun immoo dadhabaadha kaleessa wajjiniin fiigee mo'eera jecha adeemas yoo ta'e fiigicha isaa har'aatti rakkinatti fida. Kanaafiyyuu isa kaleessa mo'es namicha isa kaleessa mo'ee obbiratatu hin laalin namicha isa kaleessa mootii mo'amesatu hin laalinitu fiigicha isaa duwwaa kaayyeffate fuula isaa dura ilaaleetu fiiga har'a mo'uudhaaf. Mo'ee gaafa galummoo anoo mo'eera addunyaa mo'uu koo mirkaneessiteetti namni akka kootiin jiru biyya lafaa irratti beekameeraan jedhee galee hin ciisu. Borumtaasaa gaafa galu
galeetu akka nama takkaa fiigee hin beekneetti namicha isa leenjisu jalatti gad of deebi'eetu leenjii jalqaba akka nama fiigicha hin beekneetti of leenjisa ammas isattaan immoo mo'uudhaaf isataanutti ammas tokkoffaa ba'uudhaaf deebi'eetu maal godha jireenya isaa kenneetu leenjii sana jala of galcheetu leenjifama kanaaf saba waaqayyoodha nus isa dudduuba keenyaa dhiifnee gara fuulduraatti hiixachuu danda'utu nurra jiraata namni waaqayyoo Dr. Miles Munuru namni jedhamu akka jedhe macaafa isaa irratti diinni ijoollee waaqayyoodha inni guddaan fiixaan ba'umsa isaanii kaleessaati jedhe fiixaan ba'umsa isaanii kaleessaa utuu dubbatanii isaan utuu dhaadatanii har'a wanti hojjechuun isaan irra jiraatu wanti baay'een isaan hafa jedhe har'a akka nu hin hojjenneef maaltu nu qabee jira laatanuun har'a akka nu hin dabarreef har'a akka nu hin ceeneef yaada waaqayyoo haaraa keessa akka nu hin galleef boqonnaa haaraa akka nu hin jalqabneef ulfina haaraa waaqayyo nutti fidaa jiru sana bira akka nu hin geenyeef isa waaqayyo nutti hiixachaa jiru inni akka hin fudhanneef maaltu nu qabee jira saba waaqayyoodha maaltu nu qabee jira kanaaf isa dudduubaa dhiisuun qabxiisa jalqabaati inni lammaffaan isa harka keenya keessa jiru immoo gadhiisuutu nurra jiraata isa fuuldura keenya qabuudhaaf namooti yeroo baay'ee isa kanatti rakkatu macaafa abboota firdii boqonnaa 15 lakkoofsa 17 irratti yoo laaltanii Saamsoon namni jedhamu namni waaqayyoodha Filisxeemonni yeroo isaan kurfaa'anii baay'atanii itti dhufanii hafuurri waaqayyoodha irratti gadi bu'eetu mangaagaa harree duutee tokkotu argate o'aadha jedha sagaleen waaqayyoodha harreen sun dhiyoo duute jechuudha lafee sana fuudheetu loltoota warra Filisxeem 1,000 akkatti rukutee dubbiin waaqayyoodha dubbata rukuteetu du'aa isaanii walirra tuuleedha maaliin mangaagaa harree duuteetiin namoota 1,000 ajjeeseedha erga ajjeesee booddee lakkoofsa 17 irratti maal godhe jedha mangaagaa harree duuteessatti nama 1,000 ajjeesana darbateetu gateedha akkamittiin itu mangaagaa ittiin diina ofii rukutanii mo'an mangaagaa mo'ichatti argatan mangaagaattiin 1,000 ajjeesan mangaagaa harreedha akkamitti gatu inni garuu hin gate darbatee maaliif isarra hin jiru mangaagicharra miti hafuura waaqayyoo irraa kan ka'e mangaagaan harree suni inni gatii hin qabne fakkaate suni hojii hojjete waan ta'eef waaqayyo bor waan caaluu akka qabuuf isa bor waaqayyo qopheesse sana keessa galuudhaaf bor mo'icha haaraa bor immoo ayyaana haaraa bor immoo tooftaa lola haaraa argachuudhaaf isa har'attiin mo'icha argate sanatu darbatee gate gara fuulduraatti hiixachuudhaaf yookaan immoo waan fuula keenya dura jiru qabachuudhaaf har'a isa harka keenya keessa jiru gatuutu nurra jiraata isa harka keenya keessa jiru ergasii booddee akka jedhe Phaawulos gara fuula koo duraatti immoo nan hiixadha isa fuula koo dura jiru sana qabuudhaaf gara fuulduraatti nan hiixadha hiixachuun barbaachisaadha jechuudha hiixachuun kun maanni mul'ata ofii bal'isuudha mul'ata ofii waaqayyo kana caalaa gochuu danda'a waaqayyo kana caalaa hojjechuu danda'a sadarkaa haaraatu na eega ulfina haaraatu na eega jennee iddoo har'a jiru irra dhaabannee bor immoo waan kana caalu hojjechuudhaaf hiixachuu nurra jiraata